السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. بكر تنتي سلامتن اسم برا حاجة سويتشا ورنك اللي سران نور رفارتن هندي قيسانو بكر تنتي نجيني قرتيزني وجين حاجراتو اسم الليني قلتوما ججباتا دعاي نوبودا خيري وليد آما خيري وليد الدبر صادا ججودا إن شاء الله الدنيا تنرى قدانو فتينيا osoo godaantigaa waraqaan godaana nutti osoo hin dhufne waan gartee duwwaa osoo gadi hin buune waan sinqii asirraa jaamu sinqeeffanne rabbiin akka gannu buusu rabbiin haa godhu. Maaliif jennaan addunyaa tanarra taanooluu akhiraan ni dhuftii namni kun asirraa galuuf taa'a waan asirratti gartee dalagatteen gadi galtaa rabbiin harka duwwaa gannu buusini insha Allah. Adeemsa irra maalirraa haasa'uu deemnaa ansilaa walittiin araarsuu fedha. Dubbiin jajjabduudha biiftuu keessatti silaa hogana chilaalee waan rabbiin qajeelche fakkaattii ammas rabbii haa qajeelchu. Wardaa fi wardaan amma qalbiin dhaabbataa jirti gartee Ibraahimiin wal qabattee waa takkamma hoggaan lallaaleeyyuu akka malee dhagartee miira keessa galteeti jirti. Nama achirraatti waseetiin ishee micaasanii fi Ibraahimii fi miyyoo intalasanillee ni hidhachuu jirti. Mee abbaa ilmaan keetiiti obsi abbaa ilmaan keetiiti obsi jechuun ni barbaada. Amee anaatu wajjin haasaa Ibraahim anaatu wajjin haasaa obsi hidhaa tan osoo hin gahin obsi sani waan anjuu barbaadu dhaamsi wardaadhaarraan dhaamu. Biiftuu illee hogganachi laalegaa dalagaa ishee keessatti rabbiin qajeelchee fakkaata. Rabbiin namaaf araaramaa. Rabbiin kun guddaadha. Yaaboo akka fedhe qaba. Yeroo feete ni dhamaata. Yeroo feete immoo asumatti dhamaatus rabbiin sirraa kaasa. Rabbiin danda'aadha. Nu haa dandeessisu. Wal nu haa dandeessisu. Rabbiin wal nu jibbisiisinii. Rabbiin waan hin taanes nu dalasiisinii. Rabbiin gartee bakka deemtuttis nama wal sin dhabsiisinii. Namni namaan jiraata, namni namaan ol ka'a, namni kabajamaadha. Reeffi namaatu kabajamtuudha. Namni gartee du'ee yoo lafa ciise reeffi namaatu kabajamtuudha. Namni kabajaadha qaba. Kabajaa sana immoo nuutu kabajaa sana ofirraa fuudhee lafa kaa'ee rabbiin kabajaa sana nu haa beeksisu nurrattis haa deebisu. Inshaallah ilma namaa rabbiin ni kabaje. Ilma namaa waa hundarras ol fuudhe rabbiinii jechuudha. Numaatu uftufatee wama fedhe gartee dalannaa kan hundarraa eessaa dhufoonne barumsa dhabuudha. Rabbiin dalagatti nu jenne uumaa ogudura nu uumu rabbiin barumsaa karaa bu'aa baradhaadhaa jeetitti gartee bu'aa baradhaadhaa jeeti nu uume. Karaa hogga nu uumu karaa waa barmootatti nu qajeelche. Ammoo nuti waan rabbiin gartee nutti kennisan dhiifneti waan rabbiin nurra hin kaa'iniin cinqabna. Insha Allah rabbi nu haa qajeelchuu karrattis rabbi nu haa deebisu nu haa milkeessu. Insha Allah meegaa hoggaa haasanne waa xiqqaa shollee hoggaa haasotte ergamaan keenya dagatamuu hin qabu. Salawaata irratti buusaadha. Sallallahu alayhi wasallam ergamaa keenya irratti bakka jirtanitti rahmata buusaa. Akkasumatti sahaabbotanis yaadadhaadha. radiyallahu anhum rabbiin milkii nu haa milkeessu. Rabbiin danda'aadha. Bakka jirtanitti isinillee warri nu hordofartan isin haa milkeessu. Niyyaa teessan rabbiin gartee danda'a isiniif haa guutu. Insha Allah warra dhukkubsatee warra gartee amma zaatana keessattis dhukkubsataa jiru rabbiin danda'aadha. Rabbi haa fayyisu. Fayyaanis isma biraayee fayyaa qulqulluu deebisee fi akka duraan fayyaadhaan gartee jiraatu sanitti rabbiin haa jiraachisu. Insha Allah hammoo fayyaa qabdan alhamdulillahi rabbil aalamiin ashukru kujaadha. Rabbii keessaniif galata galchaadha. Meeqa jira ija hin qabne, meeqatu jira miila hin qabne, meeqatu jira gartee laaffatee ciisu qaama isarraa meeqatu jira.
خيرودة ميكا تجرا ربين هند إساتو خيساتي أومتي خنو قبا ميكا تجرا أمس خانغرتي qabeenya dheebatu meeqa turammoo rabbiin qabeenya taqanne yookaan immoo imaan irraa fuudhee qabeenya duratti nagarree meeqatu jira kan qabnes alhamdulillaahi qabus alhamdulillaahi khasii gadi yaadadhu hagartee hin qabnes haga sirra hin qabneetu sii gadi jira san gallaali anillee ni rabbiin kanarra gartee ol na jiraachisee jira jiiti rabbii keetii galata galchi hammoo fayyaa guutuu qabu alhamdulillaahi rabbii keetiif galata galchi maaliif jennaan hagartee ija hin qabne yookaan immoo harka hin qabne yookaan immoo miila hin qabne san gartee laaliti rabbiin idaawaa maranaa kana jii ni'imaa rabbiin sii kenne tana gartee alhamdulillaahi qabeenyi caalu eenyu jennaan fayyaadha yoo fayyaa hin qabaanne qabeenyi qabaatte maal faayidaa qabdeeroo takka gammachuun hin jiraattu alhamdulillah rabbil alamin je ammas gaa irra deddeebiitiin wardaadha dhaama dhiisii hin qabsiisinii dhiisii abbaa ilmaan keetiti mee anaatu wajjin dubbataa anaatu itti dubbataa dhiisii hin qabsiisinii kan ju'un siif dhaama warda Abraahiminis dalagaan irra atti dirtu kun simbaaftuuf irraa dhiisii dalagaan tu simbaaftu ifirraa dhiisii namallee cinkitanii ifilleen cinqiinadha addunyaa gargaggaraa deemtii ifirraa dhiisii yoon harka keessaa qabaatte asirrattiin isaafis irra deddeebi'ee akkuma duraan dhaametti dhaama fi ammoo nama gutti dhalaan ammas obsa hin qabu obsee garra kutee jee egaa sambootarra miira keessa galaanaa jechuudha miira keessa galaa ilmumti namaatu guutuun miira keessa galaa yoo gartee irra heddummaatee rabbiin obsa kana nu waa kennu obsa kanaan waa mara fudhachuu dandeessaa obsa kanaan rabbii biraa waa fudhachuu dandeessaa obsa kanaan nama horachuu dandeessaa obsa kanaan dalagaa addunyaa tana sossoosuu dandeessaa yoo obsa hin qabaanne ati waa hundaa'u si harkaa faca'aa rabbiin mee dandaadha du'aa'ii godhaaf rabbii haa qajeelchu biiftuu hogganacha ilaalee biiftuulleen rabbiin qajeelcha fakkaataa haasaa keessatti hoggaan laalu qajeelche fakkaataa qajeelcha egaa ufduuban deebisii ishiif du'aa magoona fi yoo gara toobaa deebite rabbiin ni araaramuu ni danda'a fi gara toobaa rabbi ishii haa deebisu waan gartee gabbartuuf irraa shayxaana rabbii irraa haa dhiisuu hadiisa qur'aana karaa toohidaatiin dhaama fi rabbiin karratti haa deebisuu gartee karaa toohidaa rabbi tukchoomsuu rabbiin danda'aadha ishee haa deebisu inshaallah hoggana jiraalee jugaa hedduu gartee yaaboo addunyaa tanarratti namni uuma fedhe taayaa jira ifii yaadatu dhama'ee wal dhamaasaa jira yaaboo rabbiin tanarraa najaan haa baasuu zabana gartee makiinaa tokko yoo bitte makiinaa ammas kabiraa bituuf itti yaaddu hagartee oolan kan kee yookiin immoo waa takka hin qabaanne ta'a ati immoo rabbiin qabeenyis kennee dagattu tayaa yoon imaana hin qabaanne yoon takkan bita jettee takkatti rabbiin si dabarsu takkarraa takkatti jettu lakkii akkasii miti ollaa keessanis yaadaddaadha waan qabdanii kennaadha fi waan rabbiin sii kenne kennii fi yoo rabbiin gartee waa keessa sii kaa'ee qabaattu taate rakkataa bira hin kutiini bakka jirutti gargaarii hakufee lafarraa kaasii inshaallah dhaamsi irra kana du'aa'ii godhanneet walitti deebina inshaallah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل منا أنت السميع العليم ربنا تقبل منا أنت السميع العليم يا رب يا رحمن الرحيم تقبل منا يا رب أتنراقب لي يا رب انراقب لي يا رب يا رحمن الرحيم يا ربي الدنيا تنغرتي قرتي
ندقجيبتي نخسارتي يا رب الدنيا تنرى نقلجيني يا رب يا الله يا رب وانت لو هداك خير رتن وججي يا ربتي يا رب يا رحمن الرحيم قيا قياما قرتي قيام قيان قياما دا نفولة درو جرا نمني قرتي قيان قياما نجرا ندفا نمني بيقو واحد دو قرتي هم بلسو يا ربي نبيسيسي يا ربتي نندقجيسيني يا رب الدنيا تنا قرتي كما دوبا قرتي خسارة بودة غافا قبريدا يا ربي نمدجيزني يا ربي الدنيا تنرتي مدرسيسي يا غفور الرحيم يا رب يا رحمن الرحيم يا الله يا عزيز يا كريم يا رب يا الله يا ربي أن مخافي جتا إنقبرو يا ربي أقا إنقبرو يا ربي إبدو بيسينا بدو يا ربي أن سماتو نعومي أن سماتي الكردا سمان قبرا يا ربي يا رحمن رحيم يا عزيز يا كريم حركة كلنا حركة خانة دور كبدي حركة دوا جنن ديبسيني يا رب يا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد